kana jijjiiruutti hin jira. Yoo waraanni mootummaa si ajjeesee reeffa kee gotote sirrii miti sana jijjiiruuf hin qabsaa'aa jira. Ani immoo isa ajjeesee yoo reeffa isaa gotote kan biraa xolaanis sirrii miti jedhee dhufa. Akkasuma akkas miti. Kanaafuu nurratti dhaabbachuu qabu. Reeffi kabajaa qabu. Huccuurra buusa. Abbootiin amantaa Islaama haa ta'u, Kiristaana haa ta'u, Waaqeffataa haa ta'u, amantii kamuu haa hordofu. Saafuu Oromoon namaaf qabuun haasaa awwaala. Yoo awwaaluu baanneeyyuu ulumaaf magaala kana keessa jiraattu moo jiraattan? Borga nama akkam ta'a? Akkam ta'a mee natti himaa? Mee dhiisaayyuu ayyee sin jibbisiisee sin hidhaa ture, sin reebaa ture. Kanaafuu reeffisaa lafatti haa baduu jette. Lafatti badee inni dhagaa waan ta'aa jiru. Dhagaa jira? Dhagaan jiru waan barbaade saree nyaachisi waraabessa nyaachisi. Faaraatiin qindoome kana keessatti immoo ajajaa zoonii godhanii addaan qooda yeroo darbe rakkoodhaaf kaa'amte sanaa diiganii humna gamaa gamanaa dhufu kallattii arfanuu gara Finfinneetti deemsuudhaa fi daandii bareedaa akka saaqaniif haalli mijate ture. Garuu yeroo kana gadi deebi'amee immoo inni ijaarsamee waan dhageenye dhimma jireenyaa waan dhageenye qabna jechuudha. Kanaaf murtoon akka dhaabaatti laatame jara kanaa to'achuun ni rakkisaa diina jedhamee haala kana akkamiin guutuutti naannoo sana keessatti irra aanamee qabsoo kana guutuutti toora tokkotti deebisamee deemamaa jireenyaaf yookaan immoo sanyiif jireenyaadhaan akka dhaabaatti maal jettanii maal uummanni isaa beeku har'a maqaa dhaabaatiinis qabsaadha jedhamee namni daldaluu danda'a. Isa kanarratti maal jedhee murtoo walii galataa jira. Akkamittiin dandamata waraanni kun jette jennaan akkatti dandamatu yoo himate warri akka dandamatu hin seene immoo sana kaawuntar gochuu irratti hojjeta siin jedheen ture achuma na deebisaa jirta malee jaaldaandi jara kana zoonii 8 irratti walii galee erga quunnamtii diinaa qabaatanii sadarkaa kanatti deemanii carraan kennameefii ture zoonii kana qopheessite mitiire carraan kenname suni waraanni achi jiru suni seeraan isaan to'ate zooniin isaan keessa jiran immoo ajajaa zoonii gidduu galaa jaalabbii dhugaa jala jiru waan ta'eef achitti akka gabaafamu jedhamee ture sanan goone waan ta'eef erga sanan goone inni itti aanu waraanni bobbaa fi kallattii taqa. Bobbaa fi kallattii waraanaa sana asirratti akkasi jechuun barbaadu. Dubbiin akkamitti dandamataa jettee sanaati waan ta'eef akkatti kana fixatus beeka. Carraa kennitee fi dhugaa jirtu dhufee akka jaalaatti taa'ee seerri waan isa gaafatu seeraan gaafatama seenaa jalaa bahuuf seeraan gaafatamuu wayya. Kana godhatee xumurachuuf erga didee kallattiin kaahame suni kallattii bobbaa waraanaa ganzooniin hundaa. Kallattii bobbaa waraanaa kana immoo akkamittiinidha eessa taa'ee maalittiin jettu maal jedhamee akka dhaabaatti murtiin jiru maal fakkaataa yoo jedhe murtii dhaabaa miidiyaa irratti miti kan beeku. Murtiin dhaabaa erga hojiitti hiikamee jaallan bobbaa kallattii kanaaf fudhatanii akkaataatti rakkoon kun furamu erga furanii ka'aniiti rakkoon sun furameera ibsamuu danda'a. Maaliif carraa kennamee quba qabda waan ta'eef. Situ walitti nu qabaatu waan ta'eef. Waraanni hundi isaa achi keessatti nyaapha quunnamuu hin danda'u, gowwoomfamaan jiraachuu danda'a, wallaalaan jiraachuu danda'a. Gatii maramaddiin isaa immoo achi ta'e achi taa'aa jiru jiraachuu danda'a waan ta'eef suni akkaataatti jaarmiyaatti dhuunfatamu ta'e itti himamu. Jaarmiyaatti dacha'aa jira. Kan jaarmiyaatti dacha'uu didee cichee hojii madiinaa sana galmaan hangaa jedhe immoo akkam gootu yoo jette ta'e akkas goona hin jenne akka goonu gochaa jirra waan ta'eef. Akka goonu yeroo gabaabaatti gaafa fixanne innis garatti citu qaba. Guyyaatu deebii kennaa jechuudha. Aye, egaa mee
haasaa gara oliitti dubbatan keessatti dhimma fonqolchaatiin wal qabatu kaastanii turtanii. Dhiyeenya kana dhimma fonqolchaa wal qabatu dhaaboleen adda addaa keessumaa jaaroliin namoonni gurguddaan abbaanuu ta'anii kana nutti yaadaa jiru waan jedhu tokko abiyyi kaasee ture jechuudha. Gama biraatiin immoo mootummaa ce'umsaatii fi roodmaappii waan jedhu tokko qaamolee adda addaa yeroo dhiyeessanii fi warri Ameerikaa namoota yeroo sana dubbisaa turan dhageenyeerra tarii gama kanaan akka dhaabaatti wanti beekuu dandeessu. Akka waliigalaatti inni nama hin jiru jettan fonqolchi mootummaa Abiyyi Ahmed haasaa sanaa kan ce'umsaatu dhiyaatuuf deemaa jiru kana gara fonqolchaatiin kaasee namoota Oromoo mootummaa Oromooti jedhamsa ittiin soraachisuuf ittiin kakaasuuf immoo namoota sana ittiin qabachuuf immoo maal yaadeeti? Maaliif jennaan namoota kana miti waan xiqqoo hawaasa ganda keessaatiif waa dubbatan iyyuu yeroo itti ajjeesu agarra. Dhimma sanarraa maalirraa ta'eetu dubbate? Eekoo maaliif qabaa? Egaa ani hangam beekutti Itoophiyaa keessatti fonqolchumti yaalamuu fi namni walitti dhufee mari'atee jira yaadu hin turre. Sobni aadaa siin jedheera namticha sanaaf. Sobni aadaa qofaaf miti sodaan immoo qaama. Sodaata dabeessa sagal du'aa oolu. Arginee maddiinsaa qalaa'ee luqqa'ee dibataan qabee taa'aa jira. Hanguma ani ilma mangistuu natti fakkaata. Akkasuma ittuma fakkaruuti qilee bu'uuf deemu hanga mangistuun ga'e sana iyyuu waan ta'u natti fakkaatu. Namni kun hidhiin itti luqqa'ee, fuulli itti luqqa'ee, arrabni furdatee dhukkubsataadha jechuu dandeenya. Kuni sammuudha dhiphata taate. Dhiphina isaa sana yeroo tokko gadi baasee yeroo haasa'u sobatti jijjiirratee waan hafuura baafatutti fakkaatu dubbata. Ati mee nama kana nagaa jechuu hin dandeessu jaaljalli. Nama meetira 50 abaaboo dhaabeenii akka biyya Itoophiyaa kana keessatti lafa magariisa akkasii kana keessatti namni mushurraan iddootti suuraa kaatu hin qabdu waan ta'eef meetira 50 dhaabeenii kana namni na ajaa'ibsiifachuu dide nama jedhu akkasii saayikoo nama akkasiiti namni kun waan ta'eef abbootiin keenyi tokko fonqolcha uumuuf walitti dhufan. Hin argu iyyuu xixiqqni isaa ta'u fonqolchi irratti gaggeeffama. Fonqolcha warri gaggeessuu danda'u walii galee immoo jira yoo itti gaaffii bira. Naati soba Abiyyii kana akka itti hiikkutu hin jiru. Nama daataa sobu nama bara durii xiyyaarri fa'aa dhufe jennaani sanduuqa reeffaatti godhanii deebisanii jedhee daataa nama sobu akkasii. Nama yeroo jalqabaaf anatu sana hojjete kana hojjete erganii dhufee sun erganii nama rakkina gad-aantummaa akkasii qaburraa wanti ati eegdu oduu akkasii. Mootummaa ce'umsaatu turuu fi namoota fakkeenyaaf akka gadduu fa'aa akka ilkaan akka lidatuu fa'aa fi waa dhiyeessaa turan. Warri suni waan barbaadan itti fakkaate dhiyeessuu ni danda'u. Lidatuun amma yeroo hedduu afaan Amaariffaa mataatu fedhee waa barreessaa turetu ture. Waan isitti fakkaate rakkoon Itoophiyaa akkaataa kanaan furamaa jedhu mataa dhufoota isaa immoo walitti fidee gara kitaabaatti akka barreessaa jiru waan akkasii jira. Suni Ameerikaa walii waa'ee mootummaa ce'umsaatti dubbatamoo waan biraatii waan biraa. Abiyyi namoota akkasaati qaba. Namoota sammuun dorrobaa homaa tokko iyyaan. Itti paarlaamaa keessa taa'ee mugaa ooluu. Warra kanatti dhufee odeessa maaliifii jedhee kan gaafatu hin jiru achi keessa. Namni maaliif kana jette kuni sobaa nama jedhutu hin jiru. Sobni suni isaaniifuu hirameetudha hojiitti hiiku. Gadi bahanii maxxansu. Akkasittidha jiraatu waan ta'eef. Warra soba akkasii irraa fuudhee oomishee maxxansee nama burjaajessutti haasaa beeku. Nuti immoo ija keenyatu miidiyaa irra jira waan ta'eef arguun oollu akkatti ijaaf gurra qabannutu hin jiru. Ni argina. Ituma qaanuuf nu ilaallaa jechuudha. Kanarraa kan hafe waan biyyittii keessatti deemu maaltu deemaa jira akkamitti deemaa jira akka abaa'oo bootti maal quba qabdu
waan quba qabna. Hireen Oromoo impaayera Itoophiyaa akkasitti bututte kana keessatti bor maal ta'uu qabaa? Naannoo impaayerittiitti isa qawwee hidhatee jiruu fi isa akkas siyaasaa wal ijaaree jiru gidduutti Oromoon maal labaafachuuf deemaa isa jedhu irratti hojjenna waan ta'eef dirqama waan naannoo keenyatti kan beekuu dirqama. Isa kana kan nama yaaddessu isa kana kan ani beeku. Yoo hireen tokko impaayerittii keessatti carraan wayii akka bara 2018 argame Oromoon maal ta'uu qaba? Eenyu faatu jira? Qaama siyaasa impaayera Itoophiyaa keessa isa qawwee qabus haa ta'u isa qalama qabu. Kana kan si yaaddessuu qabu, kana ka'atii hordofuu qabu, kana waliin kadhatii micciiraa oolu. Inni kun jiguudha qabaa jechuudha gabaabaa dubbii. Yeroo inni jiguu kan dhufu maalidha? Namoonni nama yaaddessu. Jiguunsa ammoo akkamittiin jigaa? Warra qawwee jigsa moo warra siyaasaa jigsa? Mootummaa ce'umsaatu dhufa moo mootummaa waan baay'ee jira jechuudha. Provisional, transitional, waan barbaade iyyuu haa ta'u. Maaltu itti aanee ta'a warra akkasitti mootummaa kana jibbu. Mootummichuu qaama achi keessatti akka du'ee irraa biqilu. Akka warri kun Tigireen gaafa duute keessaa biqilee jechuudha. Keessa isaarraa waan biqilu qabaachuu danda'a. Kana ka qophii ati gootuu fi waa'ee naannoo kee jiru kan ati beektu. Kanaaf fonqolchi Itoophiyaa keessatti Abiyyi haasa'uu hin turre. Jiraachuu dhiisus mala sichitti jiraachuus mala. Mootummaa ce'umsaa warri Ameerikaa tolchuuf hojjechaa turanii quban qabu. Wanti haasa'amaa ture jira. Sadarkaatti dhaqanii milishaa gandaa haasofsiisuutu ambaasaaddoroonni Ameerikaa yeroo socho'aa turan immoo argineerra qaamni suni mootummaa sana hanga sadarkaa gandaatti dhaqee haasofsiise qofaa miti. Isa hidhates isa hin hidhannes mootummicha mormuu isaa haasofsiisaa ture. Waan isaan jedhantu jira sana asirratti akkas jedhame isa jedhu abaaboo waan isaan waliin haasa'e asirratti waan haasa'e. Waan ta'uu qabu achi keessaa isaaf hin fudhata. Waan hin taane immoo hin ta'uu fi hin fudhatu. Eenyuyyuu waan nuun taane bakka isaan jiranitti kaleessa dhiisnee deebiin. Kanaaf wanti haasa'amu hundumti isaa waan dubbatamu. Garuu ifaa fi bilisa ta'ee kan diida jiru wanni Abiyyi sobu sobasaa akkatti soba mitii jettee mirkaneessuu dandeessutu jiru namni daataa sobu isa kana ni sobee hin sobne akkatti jedhu. Egaa achumatti deebinaa torbee darbe kana dhimma haaromsa diinagdee jedhee mootummaa gadi baasee keessatti garii humna bittaa maallaqaa gadi buusee kan jedhanii gariin immoo guyyaatti exchange rates kan jedhu guyyaan maallaqni geeddaramaa kan jedhanii kaasan jira. Sanaan wal qabatee garuu jijjiirraan maallaqaa doolaara ol ka'uudhaan guyyuma sana gatiin dhagaa biddeen gogaatti yeroo dabale agarra. Qaaleensa kanaan dura ture isaan lakkoofsa gadi buusanii daataa sobdatanii 19 gadi fidan kana deebisee yeroo ammeessantu agarra. Deeggarsa kun hundumtuu kan taasifame ammoo deeggarsa IMF fi World Bank irraa liqaaf deeggarsa argataniirraa jedhama. Kanaaf deeggarsii fi liqii naannoo sanarratti argamu tokko akkuma Abiyyi Ahmed fa'aa akkuma kaleessaa IMF fi World Bankiin warra kan dhiyaate jedhanii arrabsaa turan ejjennoo sana qabaataniiru. Erga argatanii immoo wanni isaan argatan kun uummata ni fayyadamu. Ni miidhaa eenyuun irra gargaaruuf wanni alatti dhufamu. Baay'ee isa kana gaasila warri profeeshiniin isaanii gara ikoonoomii fa'aa ta'e yoo dubbatan irra bareeda. Ani haguma natti fakkaate yoo irraa jedhe floating currency exchange ratein yeroo hedduu infleeshinii hamaadha fida biyya keessatti. Amma biyyittii kana keessatti wanti ta'e money devaluationii sila devaluationiin hin dhaabbata. Haga devaluate godhu exchange ratein doolaara waliin 50 ta'uu 100 ta'uu 150 ta'uu fixed dha.
Amma kun filooti dhabu. Kun abbuma fedhee murteessa. Gabaa to'achuutu hin danda'amu. Silaa gabaan kan inni hundaa'u oomisharra dhaabbatee biyyittiin immoo oomisha hin qabdu. Oomisha exchange rate yookaan immoo against dollar biyyittiin inni kunis sobarratti kan inni ijaarame jaalladha. Uummata miiliyoona 26 sanaa oltu beelarra jira yeroo jedhamee dubbatamutti qamadii biyya alaatti ergaa jirra. Namni irra deddeebi'ee akkamitti akkas ta'a waan kun nuu ifuu didee yeroo jedhutti kana jechuun keenyi qamadii silaa mootummaan waan nu gargaaru biyya alaarraa bitee fidee nutti gurguru asumatti itti gurguruu barbaada. Ekspoortiin keenya. Kanaaf wanni filoot godhu suni hin dhaabbatu jechuudha. Murtaa'aa miti. Gabaa to'achuu mayyuu hin dandeessu. Adeemsa keessa biyyittii keessatti maallaqni gatii dhabuu qofaa osoo hin taane gatii dhabeellee erga gatii dhabee gabaan to'atamee iddoo itti inni itti dhaabbatu fixed. Iddoon itti dhaabbatu sun hin jiru waan ta'eef birrii har'a kumtaala 2 baattee gabaa dhaqxeetu daabboo tokko bitte. Borummoo kumtaala 3 si gaafata. Iftaan immoo kumtaala 1tti gaddeebi'a. Achii immoo kumtaala 4 baattee gabaa dhaquu si gaafata. Jijjiirama. Jeequmsa fida. Yookaan kiraayisisii isa jedhu ikonoomik kiraayisisii. Yeroo haasa'an immoo ittiin qophoofne beeki bara yeroo dheeraan liqaa kadhattuun egaa kadhataa oolte weeddisaa daakte dhimitiire itti qophoofne siin jetti jechuudha. Yeroo dheeraa kadhataa turte jarri kun yeroo kadhataa dhaqxetti gatii bittaa maallaqaa against dollar akka gadi buusantu haasa'amaa ture walaasaa turan walaasaa turanii 65 gooneetu 65 irraa immoo suuta dabalaa deemnaa innaan didame jechuudha. Biyyittiin dinagdeen laamshofte. Dinagdeen laamsha'uu ishee kan ilaaltu immoo barsiisonni yuunivarsiitii doormii bulaa jiru. Dinagdeen laamsha'uu ishee kan arguu jirtu immoo namni waajjira mootummaa adda addaa keessa hojii hojjetu mana kiraa waan kaffaluu hin qabu waan ta'eef idduma waajjira hojjechaa oolu dharafaa jiraa jechuudha. Dinagdeen laamsha'ee akkaataa kanaan jiru kuni parsantii hangasiin immoo guddataa jiraa siin jedha. Ifa daataa soba warri kun inni jedhu irra deddeebi'ee kanaaf namni hedduun hojii mootummaa keessa hojjechaa ture miindaa argachuu dadhabee warra gaddeebi'ee kophee ataa'utti jira. Hojii dhabee waan kophee irraa argatutu irraa qoonqoo banante duuchee bulaa jechuu waan inni mootummaa irraa argatu caalaa. Mootummaa sadarkaa sanatti kufee biyya kuffisee jiru kana maallaqa divaaluweet godhaatii liqaasinii kenninaa ennaa jedhanii yeroo dheeraa kadhataadha ture malee maallaqni divaaluweet akkaataatti ta'u sanayyuu ikoonomistoota fidanii irratti qopheessanii irratti mariisisanii akkaataa kamiinuu divaaluweet isa goonaa jedhanitti yaadama. Liqaan sun dhibe biyyi immoo jigaa jiru. Foreign exchange reetiin isaanii wanni isaan kaazinaa keessaa qaban yeroo hedduu torbee 2 fa'aa jedhamanii. Kanaaf dhaqee warri Ameerikaa isa shutdown pointii jettee yeroo mootummaa wal dhabee booddee garuu rivaayiv godhanii dhufanii sana silaa malu qopheessine rakkoo akkaataatti dinagdeen kufe kana keessaa bahuu dandeenyu biyya alaatti ergaa jirra. Namni irra deddeebi'ee akkamitti akkas ta'a waan kun nuu ifuu didee yeroo jedhutti kana jechuun keenyi qamadii silaa mootummaan waan nu gargaaru biyya alaarraa bitee fidee nutti gurguru asumatti itti gurguruu barbaada. Ekspoortiin keenya. Kanaaf wanni filoot godhu suni hin dhaabbatu jechuudha. Murtaa'aa miti. Gabaa to'achuu mayyuu hin dandeessu. Adeemsa keessa biyyittii keessatti maallaqni gatii dhabuu qofaa osoo hin taane gatii dhabeellee erga gatii dhabee gabaan to'atamee iddoo itti inni itti dhaabbatu fixed. Iddoon itti dhaabbatu sun hin jiru waan ta'eef birrii har'a kumtaala 2 baattee gabaa dhaqxeetu daabboo tokko bitte. Borummoo kumtaala 3 si gaafata. Iftaan immoo kumtaala 1tti gaddeebi'a. Achii immoo kumtaala 4 baattee gabaa dhaquu si gaafata. Jijjiirama. Jeequmsa fida. Yookaan kiraayisisii isa jedhu ikonoomik kiraayisisii fida.
yeroo haasa'an immoo ittiin qophoofne beeki bara yeroo dheeraan liqaa kadhattuun egaa kadhataa oolte weeddisaa daakte dhimitiire itti qophoofne siin jetti jechuudha. Yeroo dheeraa kadhataa turte jarri kun yeroo kadhataa dhaqxetti gatii bittaa maallaqaa ageenis doolaar akka gadi buusantu haasa'amaa ture walaasaa turan. Walaasaa turanii 65 gooneetu 65 irraa immoo suuta dabalaa deemnaa innaan didame jechuudha. Biyyittiin dinagdeen laamshofte. Dinagdeen laamsha'uu ishee kan ilaaltu immoo barsiisonni yuunivarsiitii doormii bulaa jiru. Dinagdeen laamsha'uu ishee kan arguu jirtu immoo namni waajjira mootummaa adda addaa keessa hojii hojjetu mana kiraa waan kaffalu hin qabu waan ta'eef idduma waajjira hojjechaa oolu dharafaa jira jechuudha. Dinagdeen laamsha'ee akkaataa kanaan jiru kuni parsantii hangasiin immoo guddataa jira siin jedhu. Ifa daataa soba warri kun inni jedhu irra deddeebi'ee kanaaf namni hedduun hojii mootummaa keessa hojjechaa ture miindaa argachuu dadhabee warra gaddeebi'ee kophee ataa'utti jira. Hojii dhabee waan kophee irraa argatutu irraa qoonqoo banamte duuchee bulaa jechuu waan inni mootummaa irraa argatu caalaa. Mootummaa sadarkaa sanatti kufee biyya kuffisee jiru kana maallaqa divaaluweet godhaatii liqaasinii kenninaa ennaa jedhanii yeroo dheeraa kadhataadha ture malee maallaqni divaaluweet akkaataatti ta'u sanayyuu ikoonomistoota fidanii irratti qopheessanii irratti mariisisanii akkaataa kamiinuu divaaluweet isa goonaa jedhanitti yaadama. Liqaan sun dhibe biyyi immoo jigaa jiru. Foreign exchange reetiin isaanii wanni isaan kaazinaa keessaa qaban yeroo hedduu torbee lama fa'aa jedhamanii. Kanaaf dhaqee warri Ameerikaa isa shutdown pointii jettee yeroo mootummaa wal dhabee booddee garuu revive godhanii dhufanii sana kuni akka ikoonoomii akkasiiyyuu miti malee gara cufamuuti jechuudha. Hunda waan kafalu dhabee harka maratee taa'uuti ga'e waan ta'eef dirqama waan baankiin addunyaa fi international monetary fundiin sun jedhe fudhachuun dirqama. Gaafa fudhatanoo nama sobuu immoo barbaadu gabaa to'anne waan silaa malu qopheessine rakkoo akkaataatti dinagdeen kufe kana keessaa bahuu dandeenyu rood maappii isaa tolfamee jedhaniitu buleema maal ta'e ituma waliin argite sana daabboo bituutu dadhabamaa birriin feestaal yookaan baala ta'a. Baala sana immoo daabboo tokko bituuf 60 baatte achi booddee immoo nootii hanga ammaatti nootiin Itoophiyaa hanga ammaa 100 darbee hin beekamtu fakkaata. Baruma nootiin Itoophiyaa piriint ta'uu jalqabe irraa ka'e barana miti akka 200 godhe. Kana booddee achi maallaqicha akkatti baannutu hin jiru waan ta'eef akka biyya Zimbaabuwee fa'aa 1 miiliyoon nootii fa'aa piriint gochuu nama gaafachuuf deeman. As feela kufaatii malee guddina miti. Kufaatii akkasii kana keessatti sayyuu yeroo inni filootu godhu immoo naggaadeen akka barbaadetti zayitiin suuqii kanaa birrii 50 achi immoo birrii 500 achi immoo birrii 5,000 ta'uu danda'a. Uummati siichi dhiiga dhaboof deema. Akkanatti fakkaatu. Dhiiga dha nama boosisa. Maleesaa uummata kaleessa imimmaan boohaa turedha imimmaan qoorsa miti dhiiga nama boosisuuf deema. Sana irratti immoo maaltu hin jiru? Gama kamiin iyyuu beeke wantichi ituma warri ikoonomistii waan kana dhufanii sirriitti itti qorataniitudha rakkoo dinagdee kana rivaayiv gochuuf hojjetan ta'ee nagaatu immoo hin jiru biyyattii keessa lolaa jira. Nagaa waa hunda dursa. Biyya lolli jirtu wal waraansi jiru keessatti biyya mootummaan abbaa irree akkasitti caccabaa fi bututaa burkutaa jiru keessatti daataa jiru immoo uummataaf dhiyeessuu caalaa sobaanii haguugee jiraachuu fedhu keessatti uummanni waan deemu irratti waan ifa ta'e accountability biyya hin jirre akkasii kana keessatti gabaan to'atamuu danda'a. Namni rasaasa bitee wal dhaqaa oola. Uummanni bahee galuu dadhabee ukkaanfamaa jira waan ta'eef. Warri achirra jiru garuu har'ayyuu daabboo nyaatanii bulaa jirtu jedhee nama sobu waan ta'eef biyyi kuni kufaatiin ishee silaaftuu sammuu dhalootaa keessatti Itoophiyaa waan jettu walootii akkatti ani ilaalu kan bira akkatti sabni biraa ilaalu kan bira akkatti sabni Oromoo jechuu ani hin danda'u akkatti Oromoon Itoophiyummaa ilaalu jira akkatti Habashaan ilaalu jira akkatti warri kibbarra jiru akkatti warri kaabarra jiru akkatti warri gara bahaarra jiru akkatti warri dhiharra jiru
sabaaf sablammiin Itoophiyaa isaa akkatti ilaalee irratti waa walii galle kooman ta'eyyuu hin qabnu. Biyya buna oomishtu maaliidhaa walii galaafaa yeroo buna Itoophiyaa caalaa warri oomishanii ofii Arabikaa fa'aa Laatiinaa fa'aa jiran warri kuni nuti identiitiin Itoophiyummaa itti walii gallu hin jiru jechuudha. Biyya akkasii kana keessatti biyyi akkasii immoo accountabilitiin keessa hin jirre waa hundi immoo sobaanii haguugamee deemu keessatti dinagdeen akkasitti kufe kun wal waraansa itti fufsiisa. Wal waraansa akkasitti itti fufu kun immoo yoo jabaattee bakka irraa waraanaa jirtutti saba waraanaatii jirtuu sana jabeeffannee ta'ee dubbiini waan sumaalee mudatee Liibiyaa mudatee warra Yemanii irraa mudatee suni Oromiyaa keessattis mudachuu keessumaa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni beekuu qabu yoo wal dhaga'ee waliin tarkaanfatee Oromoo tokkoomse silaayyuu Oromoo tokkoomsuun egaa akkuma Dr. Gammachuun jedhee tokko san godhin jedhanii tokko jechuun nama tokko gochuu jechuun yaada isaa jechuun yaadni isaa ammoo tokko Oromummaa irratti dabalu amantiidha. Amantii yoo ta'e amantiin nama fidee walii hire inni siyaasa biraati. Nutti kennan. Ani dhimma amantii kana irratti amantii namaatti hin bu'u waan inni itti amanu galu hin qabu. Waaqa tokkotti immoo nan amana. Waaqa sana immoo namatu walii qoqqoode. Fakkeenya tokko namni boqqolloo tokko mulluu nyaata. Tokko waaddii nyaata, tokko akaawwii nyaata. Tokko immoo daakee maxinee nyaata, tokko immoo biddeen godhee nyaata. Boqqolloon garuu boqqollumaa qabiyyeen boqqolloo keessa jiru immoo maaloo ishiin kaarboohayidireetiidha. Qabiyyeen isaa sanuma wanti inni yeroo ati waaddii nyaadhu, ati lakki waaddiin hin taatu, akaayii nyaadhu, ati lakki akaayiin hin taatu, mulluusaa nyaadhu, ati lakki marqiitii nyaadhu, ati lakki maxinii nyaadhu ennaa jedhu boqqolloon boqqolluma wanni inni walitti kennaa jiru waan bira aadaa nyaataati wal dhaalchisa. Yeroo dhaqee wallolee tokko injifatu marqii nyaadhu jedhee marqitee nyaachuuf maal sitti gurgurata. Ani kaleessa waadeen nyaachaa ture. Amma aadaa isaa humnaan na fudhachiise. Aadaa nyaata boqqolloo. Boqqolloon boqqolluma garuu boqqolloo iddoo biraa naa fide. Boqqolloon boqqollittii mataate sana yeroo na nyaachisuu barbaadu bifa ishee jijjiiree natti fida. Yeroo bifa jijjiirummoo walii waan inni ittiin bilcheeffadhudha natti fida. Biizines natti gurguraa jira. Kaleessa boqqolloon ibidduman qabsiisaa jalan kaa'an hawwataa. Ati immoo fuutee humnaan na injifatte marqee nyaadhuu isa kana sirriidha naan jette. Hayyee marqee nyaachuu yeroo deemu boqqolloon boqqolluma marqee nyaachuuf immoo jalqabayyuu daakuu na gaafata. Waan ittiin daaku sirraa bituun naqa. Aadaa nyaataa kee na dhaalchistee achi immoo fiddee meeshaa nyaataa kee illee natti gurgurtaa jechuudha. Achirraa meeshaa ittiin daaku bitee ka'ee immoo ittiin bukeessuu na gaafata. Erga yookaan yoon tolchate yookaan immoo xuwwee ittiin marqu na gaafata. Sunsuma na gaafata. Waan meeqa na gaafata. Amantii jechuun akkasii. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Waaqni durayyuu jira. Jabbiin gaafa dhalattu jalqabeessa deemti jaalladhi. Gara harma haadha mucha haadhaa qabachuudha. Eenyutu xaddisiisa? Waaqa jechuun akkasii hafuuraa jechuun nama keessa jiraata gaafa dhalattu. Namni nama fudhachiisu jiru. Namni namaa kennis namni namarraa fudhatu jiru. Inni Awurooppaarraa asii as nutti dhufe yoo Afrikaatu gara Awurooppaatti kolonii gaggeesseera ta'e silaa namni yoo nama ree wachaa laga bu'a ta'uu danda'a fa'aadha. Faranjiin jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoon amantiin iyyuu adda sambaafi namaaf fideetti galu. Akkatti kennametti immoo Islaamaa ta'u Kiristaana. Waaqeffataa ta'u waan barbaadeyyuu haa ta'u kabajamee fi abbaan isaa fudhatee bula. Garuu wal nu waraanchisu gargar nu baasu. Namni hundiyyuu waaqni tokkumadha. Waaqa burree jedhee isa kana jedhee waaqa sii kennu hin jiru. Hooda sagadaa aadaa sagadaatii amantii sana akkaataatti sagaddu uffata isaa waan meeqa akkaataatti galma sagadaa sana ijaartudha si jijjiirsisiisa. Achi keessa immoo buusii guddaatu jira miseensa horachuudha. Kanaaf wal hawwachuu barbaada. Kanaaf wal ajjeesa malee waaqni achi taa'ee namaan naa ajjeese tolchee hin jiru. Waaqni tokko jiru sun immoo hafuurri suni akka jabbiin gaafa dhalattu otoo eenyuyyuutti nimiin duudaan sun kaatee mucha haadhaa qabattuun sana amantiin hafuura nama keessa jiraata. Namni nama fudhachiisu nama. Kanaaf Oromoon amantiin wadda bo'ochuu godha. Isa kutaa dhiisiisa maalii dhiisa. Ammoo amantiin kan dhuunfaati kan abbaati. Biyyi immoo kan waloo. Tokkummaa akkasii biyyi qabu. Kuni koomsina inni waan nuti dhaadannuuf hin jiru jechuudha. Ilaalchi Dr. Gammachuu illee akkasumatti tokko inni durayyuu tokko jechaa
waa waliin nu jiraachisutu baay'ee isaa malee waan gargar nu baasu homaayyuu hin jiru afaan Oromoo dubbata. Nyaati qaba. Oromiyaa immoo gabrummaa jalaa baasuu fi hiree qabsoo irra jirru bilisummaa dhaban. Kanaaf uummata akkasii kana qabannee hiree impaayera Itoophiyaa keessatti hireen isaa maal ta'uu qabdi jettu sanarrattidha hojjechuun nuti. Oromoon inni keessa jirus inni ala jirus achi keessattuu uummanni Oromoo siyaasa keessatti baay'ee ga'a. Wareegama haa kaffaluyyuu malee hirmaannaa impaayera siyaasa Itoophiyaa jijjiiruu keessatti waggoota hedduu erga tokko hidhee walloon cabee kaasee hanga booda Boorana Wallagga gahutti duulli Minilik yeroo irratti deemee cabeetii booddee bayyanatee ka'ee siyaasa Itoophiyaa keessatti waa hedduu jijjiiruu irratti duubatti hafeera. Ammoo muka jigee ciisutti qottoon baay'ee. Silaa mukti qoree qabu guddaa jiru namni akka barbaade sarmee yaabbatee damee irraa murata. Kanaaf sabni of ijaaree yeroo dheeraa birookiraasii sana keessa ture wal dhagaa wal beeka. Sabni immoo xiqqoo akka Oromoo kanaa gabrummaa jala ture akka muka jigeeti waan jaartiifis hin salphatanii deemu. Daa'imaafis hin salphatu. Dargaggeessas haa ta'u shamarranii isa humna qabu hin qabnee fi mukti jigee ciisu hunduu bahee qo'ataa jechuudha. Kanaaf Oromoo akkasitti yeroo qo'atanii gama gama isa qooduun sun baay'ee. Kun hafuu qaba. Dhaloota keessumaayyuu carraansaa dhaloota qubaas dhaloota qubee ta'es kanaafi. Lamaan isaa wal bira deemee abaa'oon woboon siyaasa waraana waliin deemsisaa jiru kuni hiree Oromoo san akkasittiin murteessuuf deemu Oromoon immoo kuma kitil maalii miileenaan jechuudha. Keessatti hirmaataa jiru kuni burjaajii keessa wal gashuu dhiise. Quba walitti qabuu dhiise. Kan darbe silallee jalqabee jechuudha. Haa goyyomfamanii itti fakkaasiis haa ta'u dadhabaniis haa ta'u waan barbaade. As irratti hojjechuurra warra kana nutu dhale, nutu dhalchee, nutu oomishe, bu'aa oomisha keenyaati. Gabrummaa hundeen buqqisuu dadhabne dhaloota mootti guddisnee irraa nuun jedhanii keessaa bahanii gadoomanii yoo ta'anii gaha. As tuttuquunsu. Sa'a eegee ofii nyaattu ta'uu hin qabu yookaan sa'a mucha ofii hootu ta'uu ittiin. Abaaboon dargaggeessi amma qabsoo keessa jiru kun waan kana xumuratti gochuuf wareegama kaffalu gufuu ta'anii dura dhaabbachuu hin barbaachisu. Callisanii waan lafarra hin jirre waraana lafarra hin jirre waraana tolchanii jaarmiyaa maaloo idil addunyaa gamtaa maalii jaal daandii masaa hooggana ishee godhanii daandiin kunoo kan yookaan anumaan immoo gara biraa zoonii akkasii yoo hafe irra gaarii Oromoof hin taatu. Yoo rakkoon jiraatte Oromoo wal danda'a buusee walii kennuu danda'a. An kanaachi abaaboon kallattii baaburicha hadiida sirrii qabsiisee deemu uummanni Oromoo kanatti jillatti hiriire diina lolu. Hireen biraan jiru. Diina immoo kan lolu qawwee qofaan hedduu jira. Kanaaf kana hundumaa keessatti qooda fudhatee Oromoon gara fuulduraatti waan uumamu kana keessatti kansa dhadhaa mataasaa baafachuu danda'u irratti hojjechuu qaba. Sanaaf immoo egaa gaachana akka ta'ee jiru waardiyaansaa waraana bilisummaa Oromoo ABO jedha. Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jedha. Dhaabatee jiru jedha. Adeemaa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo inni keessaas inni alaas ololaaf bolola waa hundumaaf bakka kennuu dhiisee kana hojjechuu. Ololtuun hin ololti malee utuma hortuun hortuun haa mortuusi hojii inni horuun horaa jechuudha. Akkasii. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan maree qophii addaatiin ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo qaban gara xumuraatti geessaa jirra. Yaada xumuraatiin gooticha waraana bilisummaa Oromoo dirree irra jiru akkasumas tokkummaa hooggansaa yeroo ammaa keessaa fulbaanaa 2024 irraa ka'ee erga waal ta'ee caasaan bu'uun sabaa kan qubee jira hojii jajjabduu jabaan Oromoo diineen jirachaa jiru argamu hojii jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Ammas carraa kana adda addaatti waraanas ittis argamu. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo qaamolee qabsoo kana milkeessuuf socho'aa jiranii akkuma uummata Oromootiin dhaamsan gabaabinaan yaada keessa dhiyeessaatii. Ayyee fayyaa ta'ii
waraanni bilisummaa Oromoo hooggana, qondaala, miseensa hundi isaatu jechuudha. Hooggana itti erga ta'ee wal dhaga'ee elaamee akka qabee fi qadaadaatti walitti galee hojjechaa jira. Waan sana irratti waan hin jedhu hin qabu, hin jijjiiramiin haa dabaluu, wal dhaga'uu jirra, wal dhaggeeffatuu jirra. Qilleensi nun seeniin akkasumatti itti fufnaa. Suni silaaftuu yeroo irraa yerootti wal argina waan ta'eef carraa kanaanis akkasuma jechuun barbaada. Hooggana taanee qondaalli waraana bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa zooniilee hunda keessa jiru lolee lolchiisu qorameellee ilaaleera lafa hooggansisaan jirretti. Kanaaf qondaala yeroo dheeraa keessa muuxannoo lolaa fudhatee saayinsii lolaa itti du'ee dogoggora isaarraa barate waan ta'eef caalaatti kanaa olitti qophii adeemu hooggansisaa wal ta'ee karoora baafatee kallattii kennuu fi fuudhee miseensatti dabarsee hojiitti hiikuu keessatti daran dachaa ammallee dirqama dachaa bakka of qopheessu akkasumas immoo miseensi waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiru isa kanaan duraa caalaa naamusni isaa akka sibiilaa jabaatee hawaasa isaa keessatti roorroon diinarraayyuu sagaha waan ta'eef roorroo sirna dhablummaa naamusa cabsuu kana hundumaarraa of qusatee maqaa isaa tiksatee maqaa silaa diinnillee nu gurraachessu baay'ee jira waan ta'eef isa sanallee farra isaa qopheesse irraa of eegee uummata Oromoo yoo beela'e waliin yoo qabaates waliin ba'aa isaa gargaaree rakkoo isaa gargaaree rakkoo furuu fi gargaaree kallattii dhamma kenname akkasiin ta'ee jira waan ta'eef dirqama isaa immoo dirree lolaa irratti baatu qondaala isaatiin itti kennamu hooggana isaarraa itti dhufu hojiitti hiikuuf of qopheessuu bakka jiru hundumaatti immoo wal itichaa deemu kanaan dura mooraa leenjii marsaa kamirratti akka ta'e beeku dubbii baalli tokko yoo mukarraa buute mukicha waamniitu hin qabdu. Mukichi deebi'ee malatisa. Baalli sun ofii cittee dhibbaddi biyyootti makamti waan ta'eef haga hiddaan buqqee hin bannetti jira taanaan lalisaadha. Kanaaf ABO'n akka qilxuu hiddisaa yeroo dheeraa lafa keessa gaffagaatee bubbeen kamuu hin raafneeti waan ta'eef qobboo taatanii jigiidha yookaan immoo baala qilxuu sanarraa bubuutu taatanii ofumaaf hirbaata diinaa hin ta'iina. Bakka jirtanii jaarmiyaa itti galtanii hojii hojjechuuf of qopheessaa. Waraanni bilisummaa Oromoo inni jaarmiyaa keessa jiruu fi warra akkasittiin illee baala qilxuurraa buute ta'ee jiru kanallee fayyisuuf inni deemaa jiru sun silaayyuu dirqama isaa beeka. Dirqama dachaadhas fudhatee hojjechaa jira waan ta'eef egaa galata hin qabu sabaaf bahee lubbuun isaa miti foon isaatu baata malee lubbuu sabaati Oromiyaaf iddootti barbaadamtutti immoo kennuuf of hin qusatu. Egaa maasaa diinnu ni beekti gootummaan waan qolatu sana qolachaa uummata isaafis waan ta'uu qabu waan hojjetamuu qabu hojjechaa gabrummaatti guduunfaa gochuuf waan hojjetamu irratti yeroo irraa yerootti ganama hirribarraa ka'u guyyaa oolee galgala rafuuf deemu keessatti ganama narrabaa ka'u maalan hojjechuuf jira har'a Oromoo fi hireen amma lubbuun jirutti galgala immoo har'a ooleera maalan hojjechaa oole lubbuun jira halkan kan immoo waan hin dogoggore waan hin sirreesse qabsoo maalirraan irraa eegdi kan hundumaa of gaafachaa qabsoo haa tarkaanfachiifnu dhaamsa kiyyaa waraana bilisummaa Oromoo baay'eensaa inni amanu numa amanaa gariin immoo jaan argine malee amanu ka'e ololallee gaa wallaalaan keedduu jira jaalmarrooni baqatee faadiidhu jira jedhanii egaa kun Taanzaaniyaa miti Oromiyaa ama inni kunis dirree qabsoo irra jira qabsoon immoo nama laalaniiti kaayyoo laalaniiti kaayyoon immoo kaayyoo kominikeetii irratti wareegame dhiigaanidha barreeffame lafeenidha utubame lubbuudhaanidha tikfame waan ta'eef kaayyoo sana hordofaa jechuu barbaadaa fayyaa ta'e jaalladhanii egaa sigaa kana caalaa atis ulfaadha hankanuma hin qabu. Egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kan isin hordofaa turtan qophii addaa har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Egaa qophii isiniif darbaa ture kanaanii dhimmoota adda addaa irratti ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa bakka hojii jiranitti Oromiyaa dirree waraanaatti argamnee eebba irratti argamanii dubbii dubbatanii cinaatti gaaffii deebii dhimma mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo impaayiritti haala waliigalaa qabsoo deemaa jiru ilaalchisuudhaan yaada isaanii akka
qoodan ejjennoon dhaabaas maal akka fakkaatu akka nu ibsaniif affeerree yeroo injirre irraa waliin teenyee yaada hawaasa dhaga'uu qabu. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas akka dhaabaatti ABO deeggaraa fi mararfataan irraa hubatuuf isiniif dhiyeessaa turan. Kana fakkaata fuulduras dhimmoota adda addaa irratti hooggantoota dhaabaa ajajaa olaanaa dabalatee hooggantoota sadarkaadhaan jiran irratti dhiyeessinee hawaasi maal jedha, qaamoleen adda addaa maal dubbatu, burjaajiirraa maal kaasu, daandiirraa maqsuudhaaf olollii maal akka fakkaatu, dhaabichis maal akka fakkaatu kaasnee ga'umsi siyaasaa waraanummaa dhaabichi qabatee jiru galma isaa akkaataa inni itti ga'uu danda'utti toora isaarra deemaa jira akka jedhu yaada isaanii isa dhugaa hojii irratti agarsiifamaa jiru ni kaasu isarraa akkasuma hubattanii hojii hojjetamuu ammallee waraanni biyyoolessa Oromiyaa sagalee cunqurfamtoota sagalee Oromoof sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu itti fufaa karaa TV, karaa raadiyoo, karaa raambilii, Tiwiiterii akkasumas immoo yuutuubii, telegiraamii hordofaa jennaa. Maatii araata biyyoolessa Oromiyaa ta'a saba guddaa miidiyaa guddaa biyya walabaa ijaarsuu keessatti daandii xurree sirrii agarsiisuuf deemuu ta'uu keessatti qooda keessan baadhaan dhaamsa keenya isin waliin kan ture ogeessota araata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani daandii Elamooti. Salman. Fayyaa ta'e. Yaa Oromoo shaalli eegi jawwee hawwisoo akka raasa qawwee orminu muusirraatti ilaale hawwee koomitii keessa yaasi dawwee akka shakkiirraanii galuu bawwee akka shakkiirraanii galuu bawwee yaa Oromoo. Shimala sobe gabe kirahati kirira fude dage kire ufi purde faduna romiya umar kade faduga tiga ufi ganage akka karama irra dura majin ye warri karara bage